dugda koo duuba namni nama ajjeesuun beekamu jira. Kanaaf namichi kun albee pilaastikaa kana na tuquu danda'e $1,100 moota. Kunooti pilaastikiin carraa gaarii. Wadaroo kanarraa nu gadhiisi. Maal goonam? Asii ka'uu hin dandeenye mi'a. Yaa namoota nagaan tura karaa keessanirra konkolaataa ol kaa'een jira jechuudha. Dhugaa garuu hiikkatteeta. Viidiyoo gaa maal laaltan keessaa kun baay'ee viidiyoo cimaa jechuudha. Taankii isa dhugaa hin fayyadamna jechuudha. Qophii gurguddoo hin qopheessina jechuudha. Baankiin tokko hafna jechuudha. Kana hundumaa kan goonu namicha nama ajjeesu kana jalaa ba'uuf jechuudha. Haga xumuraatti ilaaluu qabna. Beenaa qopheessuu qabna beenaa. Nama san immoo haqee tokkoon qaba jechuudha. Bosona kana keessa bakka tokko konkolaataa isin ol kaa'an jira. Namoota kunooti konkolaatichi. Dhugaadhaa kunoo konkolaatichi. Kunoon argitu. Amma xaabiyaa baaburaa ga'een jira jechuudha. Bakkee bal'aa kanatti baaburoonni tabalashaan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf kana keessatti na arga jedhee yaadu. Boorsaa kana keessa $1,100 qofaa miti kan jiru jechuudha. GPS'nis hin jira jechuudha. Kana jechuun inni ani san akka haqeen beeka jechuudha. Jiimii argeen jira. Bakka magaazanni guddaan argamu tokko hin jira jechuudha. Bakkee magaazanichaa maal fakkaata? Natti fakkaata bakka baaburoonni ta'an jechuudha. Akkamiidha namicha nama ajjeesu akkamitti akka arguu danda'e jiimiin. Isaa miti kan na arge anatu isa arge jechuudha. Isaaf konkolaataa hin qopheessu dorgommis salphaa isatti fakkaatetta jechuudha. Amma garuu waan gaarii amma argu Chris amma taankii keessarra garuu taankii keessaaf waan isaa yaadinam akka namoonni keessa seenanii konkolaaticha isaanii dhimma calaaftaa jechuudha. He's going to be ready there for us so you can point and laugh and call us nerds. Well, that ain't going to happen. Tole namoota ga'een jira. Manarraa baay'ee fageesseen dhaabadha jechuudha. Achiin akkuma argitan balballi banaan jira. Namichi kun baay'ee cimaadha. Kaameraan jira of eeggadhu. Chris, amma hundumtuu garana seenanii jiru jechuudha. Maal gochaa akka qabdu hin beektati? Fudhadheen jira. Konkolaaticha irra macalaasaa. Chris, akkam siif deemaa jira? Maaltu uumamaa jira? Beenaa deemuu qabna. Balbalaa guutummaan guutuutti hin cabne. Inna keessa namni tokko hin jira jechuudha. Asitti konkolaataa ittiin jalaa baanu qopheessan jira. Beenaa deemnu. Kota. Dafi bakkee kanaa ba'uu qabna. Akkana malee ittiin taphatte baay'ee nama ajaa'iba. Deemee jira. Beenaa gara konkolaatichaa beenaa. Natti qoosaa jirtu moo maalidha? Konkolaataa keenya irra taankiidhaan deeman. Ana makiinaa keessan taankiidhaan kan balleesse. Jiimii. Amma mee taankiin keenya paankeekii fakkaateera. Eeyyeen yoo barbaadan raayidiyaan dhufuu hin dandeessu. Kan biraa immoo konkolaataa biraa bituu hin dandeessu. Yaada keessan. Raayidiidha moo kun nagaa. Nama hordofnu itti jira jechuudha. Amma haawwii irra jira. Gara misraaqii deemaa jira jechuudha. Haawwii irratti baay'ee oofaa jira jechuudha. Tole nu amma eessa irra nu baay'ee fagoo irra jechuudha. Amma hoteela keessa jira jechuudha. Bakkee kana kutaa hundumaa kireeffannee jira jechuudha. Laala kunniin hundumtuu qulfii kilaasii keenyaati. Asitti dhiiseen deema hundumaa hin barbaadu. Amma kutaa 20ffaarra ta'een namoota laalaan jira jechuudha. Kan biraa immoo hoteelota qoxaaxaruuf kaameroota baay'ee nan qaba jechuudha. Kallattiin kan natti agarsiisu bakkee kana jechuudha. Bakkichi baay'ee bal'aadha. Kilaasii baay'ee of keessaa qaba. Garuu bakkee kana amma nu jalaa ba'uu hin danda'u. Maalidha asitti kan uumame? Asitti qulfiin kilaasotaan jira jechuudha. Bilbila kana namni dubbisu hin jira. Baay'ee gowwaa ta'a. Bilbilli kun okitookii jechuun immoo iyyootti kan hojjetuu danda'u jechuudha. Kanaaf hoteela keessa akkasiin ta'an beekeen jira goyoomte. Kutaa 200 kana keessaa kutaa tokko keessa dhokadheen jira jechuudha. Haa ta'u malee kutaa baay'ee keessa wantoota baay'ee ol kaa'eef hin jira jechuudha. Nutti taphate. Otoo inni yaadin isa bira ga'uu hin danda'a. Ariitiidha. Beenaa deemnu. Isinitti hin dhaga'ama? Maaltu asitti uumamaa jira? As keessa ta'uu hin danda'u. As keessas hin jiru. Kutaa 10ffaarra jiru. Kaamericha ilaalime. Akkana otoo hin goyoo Jiimii. Ammas yoo ta'e kaameroota dhibbaan lakkaa'aman nan qaba jechuudha. Jiimii. Siif dhufeen jira. Namoota maal gochaa jirtu? Jimmy. Fooqii meeqa farra ganne? 8. Yaa Waaqayyo. Qophaa'uun qaba jechuudha. Wanta tokko sitti mu barbaada. Amma sa'aatii faana dorgomaa jirta jechuudha. Kanaaf waan ta'e osii kenne malee amma na qabuu hin dandeessu. Kanaaf hoteela kana keessa
bakkeen jiru sitti himaa jechuudha. Garuu chaalnarii fi kaalarii kutaa tokko keessatti ta'e ulkoofta. Nan godha. Nan dubbisi nama gootutte jechuudha. Akka hin cabne abdiin qaba. Kaarri dhagaye. Akkasinitti hin dhagahamne abdiin qaba. Amma nuti dhagahameera. Baay'een dadhabeera jechuudha. Wagaa ammaatti baay'ee akkasii gargaarra hin beekne. Garuu amma jiimiin akka isa hordofnu hin beekne jechuudha. Wanti isaan hin beekne tokko amma isaanii ol darajaa lamaan isaan caalaa jechuudha. Namoota kan hidheen jira jechuudha. Meeqaffarra jirta? Gamoo 20ffarra jira jechuudha. Daffi qabi maallaqni si barbaachisa ilma keetiif. Amma socho'uu jalqabee jira. Gaheera na bira. As dhufee jira. Bina. Bani. Come on. And with TurboTax, you can be confident your taxes are done right. And you're probably Lifti odoo qabu inni darajaadhaan koree wettan lifticha waan hin cufeef jechuudha. Luka ko. with the secret. Dhokannaa bakka itti dhokatan gaarii tolcheen ture. A little too good of a secret wall. Listen to this real quick. Kun bakka konkolaataa koo bira ittiin dhaquudha jechuudha. Vehicle. Ammas akka sodaataa kaatee deemeera jechuudha. Amma bakkee kana kan jalaa deemu Lamborghiniidhaan jechuudha. Namicha gamoo 20 guutuu Lukaanan korsiise jechuudha. Amma adeemnu itti aaree shufeerisii miti. You're the driver. Akkamitti akka ariitiidhaan gara lafaatti gadi bu'uu hin beeku. Part of me wishes I still had the boys right now. Is this your first time driving a Lamborghini ooftu guyyaa jalqabaa keeti We gotta get back. gara raayidii deebi'u qabna jechuudha. Gara helikooftara hin deemna jechuudha. Helikooftariidhaan ammoo gara baankii hin deemna jechuudha. Bakkee kaanitti tolaa agarru. Dhaabachisi. Na jalaa darbeera. Beena itti hafuufnu. Doolaara 100 qoome. Go 100 grand. This tracker's Amma sochiin isaa baay'ee ariitiin ta'eedha jechuudha. Helikooftara deemuu isaa guutummaatti namanne jechuudha. way ahead. And now the assassin has less. Helikooftara bakka nan yaade ariitiidhaan na geesse. For now it is. Oh god. Let's see if Kanaaf amma namichi dorgommii kana mo'achuuf sa'aatii 3 gadiitu saafaaf jechuudha. Mee dhufee as keessatti akka tracker stopped. na miidhu ilaallaa jechuudha. Kaaznaa baankii guddicha keessa seenuu qabna jechuudha. GPS'n akkuma natti agarsiise dhaabataadha jechuudha. Narraa fagaatee hin deemu. Amma eessa jirta? Amma kan jiru kaaznaa keessa. Natti fakkaata kaaznaa kana cabsuuf sa'aatii baay'een qabdu. Baankii kaaznaa keessa jira. Baankiin waardiyaan qabu. he just kicked out a door. Akkamitti balbalicha kan banu. I think he's literally Baay'ee aaree jira natti fakkaate waan kanaan. Okay. Oh my god. As jirtaa Jimmy? He fell for it. Nan hojjedheef. Karoorri keenya hojjetee jira jechuudha. Bakkee kana kaaznaa lama ture jechuudha. Kanaaf kaaznaan taane isa filatteedha jechuudha. Tokko argadheen jira jechuudha. Kana jechuun kan itti aanu immoo bakka ati jirtu jechuudha. Goyoomeen bakkee kana seene balbala kana munatti cufan akkamittan baha ammaasi. Baay'ee jabaadha. Hagamillee rukute rakkoon qabu. Double steel reinforced, it doesn't matter. Chris. I really did fall for it pretty bad in this one, didn't I? Yeah. Chris, see that hook? Wadaroo bakkee sanitti mul'ata. Bakkee kana afaan walitti hin qabsiista. Kan nama walitti hin qabsiisa jechuudha. Amma sakandiidhaan isin bira hin geenye jechuudha. Firii ta'uu qabdu. Sochiin isin irraa hin eegama jechuudha. Wanta tokko nu gochuuf ta'u. Amma natti fakkaata dorgommii mo'achuuf hin ta'a jechuudha. Win the challenge. Karaa sanii fi kaaznaa kana walakkaa kan jiru bolokkeetti kana qofa jechuudha. Baankii akkanatu natti mallattee. Garam nu sochoosaa jirtu. Oh my god. Oh my god. Maaltu uumamaa jira? Akkana akka ta'u natti himne garuu Jimmy baay'ee nama ajaa'iba. Haala salphaadhaan baheera kaaznaan. Rob a bank. Why don't you just do it like this? Noolan dhagaye. Namichi sun dhiibbaa sirra geesseera jechuudha. Sifaan nagaan dubbachaa hin jiru kunoo. Darn. You have one. Doolaara 100 kana mo'achuuf amma sa'aatii tokko qofatu siif hafe jechuudha. Ariifachuu qabda. Get him out of here. Dafnee afran. Ol ka'aarra natti fakkaate wanti ta'e natti dhaga'ameera. And that's Kanaaf akkuma duratti waadaa isiniif gale. Dhugaa dubbachuuf wanti hundumtuu karaan yaadin deemaa jechuudha. Konkolaataa isaa jalaa balleessine hoteelaa jalaa hin bahe Lamborghini fi helikoophteraan goyoomsee bakka kanaan fide
Kanaaf amma kaaznaa keessatti hidhamee jira jechuudha. Amma dorgommiin xumuramuuf daqiiqaa 20 qabna jechuudha. Gara dorgommiitti aanutti qabee deemaa jira jechuudha. Kaaznaa kana keessatti isa ol kaa'ee deemuun gaarii miti. Dorgommii xumuraaf bakkee kana qopheessee jira. Amma carraa tokko nan kennaaf. Kanaan garuu kallattiidhaan wallaala jechuudha. Amma konkolaatichi kaaznaa qabee bakka kana fidee jira jechuudha. Bakkee kana nan naqa lukni kiyya na caba jechuudha. This time, face to face. The truck is now here with the safe. I'm gonna go over there and break my ankle. All right. I've never broken a bone before. Amma lukni koo waan cabetti fakkaachuu danda'a. We ended the production. Oh, amma kaameroota hundumaa balleessinaa jira jechuudha. Kanaaf amma kan waraabaa jirru kaameroota dhokfaman jechuudha. Dorgommichi xumuramuuf daqiiqaa 20 hafa. Mee ilaalla. Akkanatti miidhamee ufee kan natti qoota jechuudha. Amma baasuu hin dandeessu. Namoota. Jiimiin miidhameera. Duukaa keedha. Literally get out. Jimmy got hurt. No, it just hurts. Oh, My foot. yaa waaqa. Baay'ee nama dhukkubama. For a broken ankle, huh? Maal taate luka kiyya? Masalaa irraa kufe. Kanaaf lukni isaa cabeera jechuudha. Oh. Ani hin beeku garuu waan kanaaf hin beeku. Is that obvious? Kanaaf na tuqxeerta jechuudha. Yoon yaadu lukni koo cabetti waan goomsi natti fakkaata. Dhugaa jette. Xiqqoo luka koo dabsuu hin danda'a jechuudha. Kun $1,100 kan ka'e kun anaa fi maatii koof baay'ee carraa gaariidha. Baay'ee galatoome. Kanaaf amma waan na tuqxeef baay'een gammade. Viidiyocha waan hordoftaniif galatooma. Kanaaf subscribe gochuu hin dagatina.